Amma Isaayyaas bira teessuma maal irratti gaddeebitu? wajjin deema. Na wajjin deemuun ta'u kaa ati paaspoortii qabdu mataa. Na baasa kaawdumaa. Kan koo xumurame kaa. Kan kee ganaadha. Intaawumi. Waayidaa mucaa ijoollee qonna gaambeebii. Kan kee xumurame jiraatu. Qubna akka olaale waraqata naa Kan kee waraqaa xixiqqoo lama. Waraqaa xixiqqoo na dhaggeeffadhu qalbii akkasii isa mana dhaggeeffadhu kaa. Dhaggeeffadhu. Ashama harka fuudhee akkam jirtan hordoftoota chaanaala keenya kan taatan marti keessanuu nagaa rabbii lafaaf iddoo jiraatti sinifaa baay'attuu akkam turtan akka sa'a kana geessanii nuti nagaa guuturraa faa qabnaa nageenya nu bukkee ture isin birallee haa jiraatu. Isin jechaati namoonni chaanaala keenya faraa taatan subscribe like gochuudhaan maamila keenyatti dabalama. Kan maamila keenya turtan immoo hanga yoonaa yaadawwan garaagaraatiin nu deeggaraa jirtan galatoommaa galata guddaa nu biraa qabdan isin jechuu jaalladha. Egaa obboleewwan kiyyaa har'a kana maal gochuu barbaade dhugaa rabbii jechuudha tibba kana baay'ee tokko na aarsaa ture miti. Ammaanis xiqqoo amma of danda'eera har'a isa boochisaa ooluu barbaada. Maaliif already sa'aatii sanatti baasee hin dubbatu akka malee sindiriin jedhu qalbii itti fakkaachuu danda'a. Akka nama amarrareetitti immoo nama dhugaa dubbatutti itti taasisaa achi booda keessa isaatiitti gaddaa cannaqamaa oola jechuudha. Waan akka kanaa durumayyuu jechuudha waggaan ani gadi fuudhee akkan dura dhufeeru jechuudha. Kaleessa daa'ima waan ta'eef xiqqoo waan nagattee deemteef na goyoomsaa turte amma garuu ani siin goyoomu jechaatidha kan ture. Amma maalan jiraanii birrii mana jiraa fudhadheen deema birrii kana niitiin immoo waggaa baay'ee yeroo hundaa bilbiltan immoo viidiyoo jechuudha yeroo baay'ee argee ture inni jechuudha. Kaleessa waraqata hojjettee na ergiteerti amma deebi'een deemaan biyya aramaa deemuu fanaan isaa sagalitti nan deema. Isaayyaasitti waggaan dhufee bakka hidhaqee ittiin jenna jechuudha gabbee silkii cufadhaan jedhaanii. Mee dhugaa jedhee fudhatamoo akkasumas immoo wantoota tokko tokko jedha maaliif amma jechuudha walumaa galatti kaleessa inni intini barnu gochuu dhaqqeen ittiin inni amma isattis inimuu maaliif amma kaleessa niitii wajjin haasa'een ture niitii ishee gaafa na wajjin haasa'e biyya arabaa gartee maal nama rifaasisaa ree nama rifaasisaa malee nama rifaasisu laama Isaayyaasii kaleessa jechuudha sababa niitiin hona wajjin argateef baay'ee tokko walollee turre ittiin dubbanne yeroo nagayyaa jala zimuun jedheeni amma kanaafuu maal gochuu fedhan seetee namni niititti kaleessa taasiseeraa xumurree kana dura sinaa bilbilteerti ishee. Gadda gaafa gammana warra wabiifaa jiru faana bilbiltee turte. Anamma birrii kaleessaa kana birrii kaleessaa Isaayyaas wajjin deemnee finnee dhufne. Har'a dhaqee baankiin galchanaan hin jenne hin galchiniin jedheeni. Kanaafuu nama Isaayyaasidha gaafa nasii deeme kana nan bilbiluuf ergina nasii deeme ittiin ta'a. Anamma deebi'ee niitii bira dhaquu faana biyya arabaa deemu kana. Dhuguma beeku nagara sitti maaram biyya arabaa deemu fana nama deebi'een deemaa nama. Amma birricha fudhadheen deemaa ittiin himini tokkoffaa. Ittiin himaa. Birrii yoo ittiin maal goota argan deemettana isaa fuutu argan. Birrii deemaa jirtin jira. Maaliin bilbiltaaf amma isa miti nama tokkoffaa laan amma birrii hin qabnu deemeen hojjetee dhufa. Lakkee birrii hin jiraatu. Qalbii miti amma qubna garaati dhagaye kaan amma. Waan asiin jedharu na dhagaye. Amma ani maaliifan akka viidiyoo raamnutti asitee ciisee beektaa boruu yoo akka chaansii yuutuubar hojjettee ijoolleen sadhaxxee hawwiin jedhanii yoo si gaafatanii itti akka hin tuufanan. Akkanaan biyya arabaa deemee akka ittiin tuufanan as teenyee wajjin hojjenna siin jedhe malee akka hin tuneettuuf miti. Kanaafuu ani amma nan deemaa Isaayyaas wajjin hin teechanii wayimmoo yoo isa wajjin hin taa'atte biyyatti gaddeebisu. Nu sadeen wal fudhannee deemnaa. Nu sadeen wal fudhannee deemna. Akka nuti salphaatti deemanii kana biyya arabaa. Maalidhaa? Qalbii miti amma dhageeffadhu. Qubni gara sitti haasaraa amma qalbii dhiisiti. Amma maala siin jedha siin jechuu barbaade. Yoo as taa'uun barbaanne amma baay'ee lafaa irratti deebii biyyatti. Imbiin maalidha? Imbiin hiikaa. Boqqaachatis hin deemtu. Hin deemtu maalidha? Maal jechuudha deemiin hojjedhaa. Yoo ndee heessa cuwattan dhahaa mucaan moggaa guddatee filadhee dhufaachuma. Maarree koo qaba. Deemtu boqqaachota deemtu surmaa. Amma waa'ee deemichaa miti amma viidiyoo fuulduratti boroo isaa si gaafatan eessa dhattee hawwiin eessa dhattee jedhanii yoo si gaafatan itti. Ana sin jedhuun bajaajin hin jirti gaafa ishee fayyite birriin wajjira. Birrii bajaajii san hin caalu.
La Haacaaluu baatu kan amma taa'uun barbaadne deemuun barbaada. Biyyumti kun iyyuu nama jibbisiisa. Mee gaafa nachi dhufu sana nagarree fuulli kan koo fakkaata. Boqaachu jibbisiisee jira lakkaa'ee waan ta'eef. Laakki wajjin deemu miti amma dhugaa dubbachuuf kaleessa gaafa dhufu isa fuulli kan koo kana ture gaafa biyya arbaatti ture dhufu. Akkasuma furtuu dabdee kaa'e. Kanaafuu laaka biyyi kun namaan ta'u kanaaf namaan taatu biyyi tun. Maa Kana kakkan. laatti amma horii galatee deemu. Amma horii ga'eef deemu. Amma horii gabatee. Amma qalliin biqilfamuu jira. Kanaafuu boroogaa jarra sirra jira nama yuutuubii warri maamila keenya ta'anii hawwiilee sana keessa jiranii akkasitti deemte jedhee ittimi anamma Isaayyaasitti sinimu guyyaa sa'aatii 9tti kana nasii bahu amma jechuudha. Maanni horii. Har'a sa'a 9tti kana nasii bahu. Lakkaa'ee amma deemanii ammumaa jigaanii ammoo kan mutaan. Maarree isheen duraan na bilbilaan ture gaafa sana sitti viidiyoo gaan ati yoo Viidiyoo si bilbilti ammoo kaatee mootii gattare. na ergite kashee waraqata. Osi ergi ammoo kaatee mootii gacha jireen. Eessa achi geechee? Eessa hin galu? Chumii haaraan deemee Kanaafuu amma laale waraqata sana ergite biti tikkeetti na ergite biti isheen ammaan tikkeetti sana fudhadhee boolee hundee birri ishee tochiin kute homaa kaffaluu hin danda'u waan tokko yoo godhu ayyaana ishee fudhadhee hojjara. Tikkeetti sana bicha baadhee fudhadhee. La inni biyya itti naan galee baran. Ammoo deemuun ammoo chakana. Aha halkan asii oonan ayyaanii obboo lafaa ka'e gara bariifaa jiru. Halkan deema ayyaanii halkan deemaa bula. Natiin kaama dhuguma siin jedhaa raayyicha. Kun gara sitti haasaraa nama. Ana mala Bakkaatti laasaa tokko faana uffata miccame kana kana nani haadhaatti gochuu ishee lafa godhee kana lama dadachaafadhee amma Isaayyaasiin iyyuu keessi isaa shakkii ara beektee amma boolla manaan bilbilee shakkee tokko waan shakkii hin beeku malee. Amma ani birricha ni ganama baankii galchanaan hin galchu jedhee boru galchitan jedhanii birrii hunda jalaan fudhadhu ani birruma xiqqishuu fudhadhee deema. Birrii takkatti fudhate. Kanaafuu ati amma Bakkaatti akkuma jirtu kanatti ooluu raafate. amma Isaayyaasii bira teessuma maatii biratti gaddeebitu. Wajjin deema. Na wajjin deemu hin ta'u kaa ati paaspoortii qabdu mataa. Naa baasa kaawuntumaa. Kan koo xumurame kaa. Kan kee ganaadha. Hin ta'u. Waayidaa macaan jiru qubna garan beeku. Kan kee xumuramee jiraatu. Qubna akka olaale waraqata naa Kan kee waraqaatti xinxalama. Waraqaatti xinxalama. Na dhageeffadhu callee akkasii isa mana dhageeffadhu kaa. Dhageeffadhu. Aku kamu tuh baru. Baru ini cuma waduh tidak udah kata udah. Maal gochifti wayi. Maayidha waraqata inni maal inni deema paaspoortii waraqata namaa hojjetame naa kenna maal ta'e nama biraa. Inni maal. Ozi kata waraqata nama. Kiloora amma sitti agarsiifan silkii keessaa baasee dhaqee mana kompiitara dhaqee keessaa baasifachuu banani. Silkii keessaa. Ishii sheeree hoggaa namaa goote mana kompiitara dhaqee immoo keessaa baafadhaa waraqaticha. Kaza birriin kaffalaa warra kompiitara sana birriin kaffalaa fi nan deema kana booda waraqata yaadadee waraqata fayyadee boodetti immoo gaa itti agarsiisa isaan ol dabarsu. Maaliif birrii ishee kaffalcha kaashee. Ila kombatarisin. Gaas warra. Kennosin jedhu. Jedhanu amma dhagayeeti Isaayyaasiin ammoo dhufe kulola kalee gara waxii baay'isee nool jedhee waxii beeku. Ila anuma bilbileenin. Koi kaate dhageeffadhu bilbileenin. Hawwiin waraqata walitti oolchee. Waraqata walitti oolchee biyyaalaan deemaa jettee jiran. Walitti guutaa biyyaalaan deemaa jechuudha. Isa silkii qabaate jedhee amma qubna gara waan asitti qubna gara haasaara qubna gara dhagaye. Kana booda nama deebisee na cufa viidiyoo nan deema itti himi. Kun dhufe gargara waan nan fudhadhee hunda isaa itti himi. Amma itti himi. Amma silkiin qabu sitti kennu jammaa waan itti himi. Inni kennu silkii si jammaa kan hin Silkii xiqqoo hin jirtu. Hin ayyamu ishee hin ayyamu. Silkii xiqqoo hin jirtu. Na dhagayi amma galgala gwaadni dhufe birriin bakka jirutti agarsiisi gimmaa. Nani qaabittaa ibidee. Bakka godhu. Maaltu si aarsesi? Nani maan. Kaadura sogganan deemee si taa'e birrii hojjedhee uffanni si bitamaa ture. Daa'ima fa'aa akkasumas beeku fe'ate. Daa'imaan beeku. Kanaafuu akka duraas na goyoomsu nama goyoomsamu bara. Anu goyoomsamu. Oolun goyoomsamu nama goyoomsamu. Nama goyoomsita malee goyoomtami. Giddii rakkoo jaalattee dibiti bee. Annaqee dirqama hojjedhee birrii argachuun qaba maal gochuunas ta'a.
Pokoknya cerita Asmanan tahu lah kok. Amma qalbii biti bakka dhageessa biti isaan kan birrii itti agarsiisi uffata baay'ee fudhadhee deemu jammaraan uffata achi unan qaba kiyyaa hojjetan gatee dhufee suman uffata waan naqeesi amma ani birrii xiqqishuu bichaadha kan fudhadhee deemu ittiin ishee hoggaan dhufu dhageessa sa'aatii amma miti kanan ba'oon sa'aatii sagalittan baabuu ilaa ani gargara malee ani sa'aatii sagalittan bahaa booleedha immoo halkaniin ka'a ana si baay'inaan immoo silkii godhan cufu narattoo bibilee silkiin hojjetu. Poi inte smago na ratto per fare una roba, ogni tanto sagalti. Un galun nan da kwaje wes. Anche se miti kanafu ittimi kana ordoftoota keenyaaf immoo gizee biraa silkii Isaayyaasiitiif viidiyoo hojjedhuu fi gizee tokko tokko viidiyoo wajjin hojjedha Isaayyaas wajjin. Dhageesse?